ilmi namaa kun isaa khoflus ni agartanii isaa gaddus ni agartanii garuu kan hunda keessatti yeroo isaa gaddu agartan irra gammadina yoo isaa gammadu agartanis inni kun akka waan jireenyi isaa guutuu gammachuu keessa jiru isinitti fakkaati maaliif jennaan jireenyi namaa kun khamidiyaa irratti ol baasan irraa parsantii 5 irraa jechuudha parsantii 95 jireenya dhuunfaa namni jiraatu saniifuu hedduu jireenya namaa keessa jiraachuuf animma wallahi alazim xabiimmatiyyattu nama wajjin jiraadhu namaan hin beekne khamidiyaa irraa dhiisi namaan mana keessa wajjin galu kan mana keessa wajjin jiraadhu kan hiriyeejee wajjin jiraadhu wallahi jireenya isaa yoo ifi jaalatee waan takka naaf hime malee abada wallahi alazim waan takka qotee jireenya isaa kame akkas taatee akkana taatee akkas taatee jee keessa qotuu yaalu maaliif jennaan ilmi kun namni kun akkatti jiraatu abbaa beekata akkatti isaa tolus abbaa beekata saniifuu hedduu yoo inni gammadee waan takka niin himaa jee ifi jaalatee siif hime malee jireenya namaa hedduu keessa seenuu keessa galuun inuma wallahi waan bareedaa miti waan isin irraa illee hin barenne waan fokkotaadha namni kun yoo gammadees kanuma jireenyi isaa guutuun gammadeeyoon poosti godhan makaanus akka milmaa kee malee sitti tolee makaanus eega jaarsa bira deemte maarree waamee qabu barreessitanii kan hundoo zumaan arkuutiin usa ani ilmi namaa lubbuun ka jiraatu kun akka namni ta'uu tahaa akka namni jiraatu jiraataaf hin jiraadha malee mush keessa kiyya gammachuu ilmaan kiyya malee na qabaateetii mitoonni adda isinii ba'uu qabu. Isinii galee keessa kiyya ilmaan kiyyaa fi abbaa mana kiyyaatti irraa fagaadhee jireenya kana jiraachuudhaaf jireenyi kun na gammachiisee natti tolee osoo hin taane garuu namni hanqa lubbuun jiru hanqa jiraattu jireenya kee keessa dirqama akka namni jiru jiraatu jiraata yaada jedhuufiin yeroo gammachuun dhuftees gammadee yeroo nama harkees khofluun dhufte khoflee yeroo haasawuun dhuftees haasee yeroo yaani akka namni ilmi namaa jiraatu ittiin jiraadha maaliif jennaan lubbuun jiraattu ni jiraatti arraan tanaan lubbuun hin jiraadda fagaanne malee ilmaan kiyyasanis silaan du'ee jiraadda isinuma guddatanii waa'ee ilmaanitti hin deebi'u akkasiin isin jaa yeroo footoo takka bareedduu agartan takka viidiyoo takka nama gammachiistu bareedduu agartan badala waan hin taane koomentii hin taane jala namaa kannitan dhiiroo namni kun keessaa hun akkam jiraa jaa yaada waan paablika ta'ee miidiyaa kana gubbatti ol bahee irraa haasawamu takka ammoo ijaan argamu inuma takka isitu hin amanin ammas wuma miidiyaa tanaa walii galattuu takka namanina wallahi alazim gammachuu miidiyaa hin amaninaadha gadda miidiyaa sin amaninaadha sinigale maaliif jennaa wanni miidiyaa irratti ol bahaa kun hundinuu akkuma fuullee noote cinaanis barakaan qabdu cinaanis soba laakiin waan hin jirreef maalumaan na cinqeen isaan eenyu wajjin haasa'u mee eenyuma jabumti tokko dhufee kanatti haasa'u deebitee jirti barkuulleen karaadha أقول لك مثلا شهادة قبضت سلامة تقول أنت برا مثلا يوال تدرب بلاقي ولا أنا عاد سلاي فيديو توكنزين كله ولا زمان كان بيسنا فيدو يروح سر أقول درك قرآن كارو جر زمان كان تمام ماله توجد تدريس والله أكسمار رويا داو إذا سينانيس نمني متى نمورير سانمني وايد دو رامبت جداب سينو فدا سلاي إنسان كتابة براخة سجلتن قلبي ده زقوم نادي تو خلاص ما تيجي قلبي زقوم والله والله القوم والله نيجو جويدا والله بالله قالوا أن وني نبرة كوجراتي أبدا نمني جالتي أكنتي أول به يوواتو لأنه إذا أنا ما خفر سيسا ورا والله هنا والله أنا ما خفر سيسا الشريعة كبوف تجانين أرب سنة يكونوا شيخ عمدانو كريستانا جنوا تكابي برستيرا nama kana lagi nama tim ama imamu aku kena tiktokin ando ini ninjera koleye woi gara ke bagar beras yang bisa wallahi dia tanah nak situ nama kolele wallahi me gala to menanje dabbu gala to me gifti le guru abu dan imbar bachus wallahi wala kaisan nama antu ko malal ga walgenye ay manu ma kaisa tumo wallahi kol karo jai woi mana mama rakka fede kama ay khara itu bide bigana wata kaga inshallah mam balle sine ko maf sirresina badite wala khairu rakka mitlu bani social media ko manga panu namaan isinina kan feetanii moo feetan na fergi nama sinjoo kana galchi
Sayedis bakka dis. Waan akka Kawara walii ko beeko kawara walirraa dhaluu deemu beeko ummata xomqaayii ta'ee dhume kana hojjaa soon qaanyii moo kulle fi caaltuun baga rabbiin isin gaaree doktor Amin amin amin. Amin baga rabbi jaara. eenyu wayita nama kana kulle Hin beekee Mustafeedha. Nu lakka foosaatii bar. dubbiidhi yoo yaa sana dubbiidhi Alhamdulillah. Nuti diasporaan jaaramne bar. Warra dhukkee suutii sana manzaraa keessatti haa tukana. Assalamu alaikum. tiktok sun jechuu qabaneer silaa qoricha tiktok Waalaikum salaam. Mubarak namni rasaasa Akkam jirtan nagaa fayyaa? Waaltu jaarsi kee eessa jira? Nagaa bareedduuti alhamdulillah tiimu. Tiima. Jirtaa mustariyaa? Hunda keessanuu caaltuu fuullee baga jiraatu. Jirra alhamdulillah. Obboleettiitii jedhamsa takkan si qabaa. Sirra beekee osoo hin taane waluma yaadachiisuu fi Eenyu Dadhabee isin gabbaleetii yaa. Dhagaa eegamu hundi hamtu. Haasawaa kana irraa xumurree malee taadhaati garuu. laa rakkoon qabu dhisi yeroo hundanaa hordofaa miti. Jalqaba irratti akka reefu ijoolleen siin caatti nama miidiyaati. Ijoolleen kalee bilbilee bitatte yookaan tiktok banatte hundi sagalee ta'e yaani viidiyoolee ta'e mummuraniif jala poosti godhan. Dhugaa dubbachuu fi atiituutu badii qaba kayyetti. Namni qubee afaan Oromoolee seeraan hin barreesse. Dhugaa dubbachuu fi mustariyaa teenya ani durii laayillee siin hordofaa jechuun siin beeka miidiyaa kana gubbaanatti yoo nu beeku baattillee namni haareenni hojjechuudha. Viidiyoolee ta'e dhufanii komantiin taane dhugaa nama dhagayaman hin beeka. Komantiin taane si jala barreessanii si haasofsiisan nama gaatiillee si dhagayamti yoo xiqqishoo sagaleen te khara bira deemte emotion taate dubbattu taate si muratanii bawannaxe sagalee te maalin zaami viidiyoo te muratanii tini post si godhu jiran ati dhugaa dubbachuu nama miidiyaati fuula kanuuf hin qabdu nama jaasoo qabdu wajjin haasofte garuu immoo gaafa namni waan hin taane si barreesse miitu gadi itti dhiisi maaliif namni haasee nama haaseessisa waan ta'eef jecha as gubbatti illee booyuun kee bareedaa miti. Gaafa namni waan hin taane si barreesse immoo ifirraa biloo godhu yoo dandeesse ammoo haa ta'u irratti akkuma ilmaan kee yaaddutti maatiin tiyyaa sana yaaddii qofa beeki yoo si sagaleen tiyyootti dhifee si taate kunaariyaa miti ilmaan kee abbaa isaanii bira jiranii asli namni obboleeyyan kan qabneehu gandattuu dhisanii deema rakkoon qabu keessatti yeroo maan tana asli namni silaa biyya biraa jiruhu ini biite warra khayra jirtanii ilmaan dhageeffadhu mi'a obboleettii yeeti mustareen irra miskiin Bichoota naafin ifadhee barlubbuutii dhiifama naa godhadhaa. ifachuu miti laa wallaahi waan daruuriidha bari yeroo hundaa dhiyoo tanas akkana si godhan wallaahi dhiyoo tanas amma akkana si godhan ni beekta isaan ammoo sagalee si waraabachuu jiran hedduu takka sirraan beeredduu waan namni waan hin taane barreessuu bira kuti yoo ilmaan taate immoo biyya guutuutu kan ilmaan biyyarraa qaba warri silaa biyya biraa jiru ilmaan kan biyya galchee kan Afrikaa tana deebisee barsiifachaa jira gabaabsee sitti hin dhagayamini gaafa namni waan hin taane si barreessu immoo isaan karaa kannitee akka reefu caaltuun jettetti fuula kannitee fi waan isaan haasan hunda jala deemtee akka namni siin daldalatuun godhinni siin ja'a galatoomne. Ni yaada bareedaadha. Ani garuu komantii isaanii aarsitee takka immoo isaaniif ajandaa kannuu fedhee osoo hin taane wallahi alazim mush isaan waan kanaan ja'aniif kaniin bu'e osoo hin taane yani kaanus yani ilmoo maqaan addoynaan anniin bu'an jaalattanuu jibbitanuu. Wallahi jireenya kiyya kadhugaa keessatti an wallahi karabbiin naar qonna magiseen kararra deemu ilmoo akka kan isin argee dhaabbadeetiin hanqa inni irraa fagaatee kutee lip jiru waan inni itti ruunda dhiisee dhaabbadeen isaan isa eegasii galee ilmoo hanqa nexlaa yoon argees haadha ilmoo hojii deemtu yoon argees yaani bas an maaliif hin beeku gaan garaan nama wal dhaba saa dhugaa namni gara jabaattiin na beekanii gara jabaatteetu dhiistee biraa deemte naan jechuus ni danda'anii garuu ani ilmoo maqaa dhoynaan wallahi waan biraa waan fedhannaan ajaanii minan boochisu naas hin gaddisiisu garuu ilmoo maqaa dhoomnaan wallahi jaaladhee bu'uu osoo hin taane dirqamaan na boochisan mush jaaladhee ajandaa isaanii
godhuu fedhee takka wanni isaan nabbareessan kun Hunda gaafnati gootum gaafni ilmaan ta'e dirqamaan na booddisa garaa kiyyaan nan dandeenye akkamiin taaree namoota garaa adda adda qabaami. Akkana godhi ilmaan kan keetii hojii rabbiin nagee awwal si garsiisee yeroo dhiyootti argitee hawwii teessan galme isinii ga'ee gaafa ol baate ummanni kun hundi hanga amma dhufee si ilaalu kana os ilaala. Guyyaa takka qofaaf akkasii si ilaalan si galee. Warra gaddi namaa gammachiisu ummata akka tiktaakii kana malee rabbiin nan garsiifne. Ummata yoo namni boo'ee qofa si jala taa'ee afaan ol qabee si dhaggeeffatu. Ummata yoo namni gaddi qofa si dhaggeeffatu warra gammachuu namaan jaalanne warra tiktaak kana qofan arge. Hundi wal fakkaataadha haadha takka addalee. Wallahi billahi. No, wallahi akkuma baalagee tokko kabarreessu jirutti wallahi kabajaa qabu hedduu jira. Asumara namni sappoorti su godhuu jira. Hasi gargaaruu jira yeroo waan barreessu bara. Namni kabajaa qabu wallahi lazim komentii laayivii jala taa'ee akkanni saadeetu taa'ee miira namaan tu'u bara. Illaalu si ullaalu viidiyoo fi waan adda addaa laalee yookaan gorsa sootee dabarfatee deema malee. Nama nu jala yaaste gakkanettee khalaas namni kana laayivii irra taa'ee laalu jiru. An laayivii tanaa seenuu bareesaa rabbi naqaasee seenee beeku. Maadee man danda'a fi jaalatanii waree barbaadu dhugan waranyuuchi maafi waree yellam shi walde saree bira galta. Sareen guddisu jira bar naggada sareetiin eegade. Wallahi inshallah khayrumaa wanti hundinuu naggada sareetiin eegale sareen naggada jira. Gawaa ka caaltu kan garra ummata kaleessa sagalee siitee boonurraa an dachaa gaaf meeqan taa'ee akka har'a mustariyaan bocho kanatti yoo sagalee ta'uun walimachuu taate bar waggaa meeqa dalagaa mana rabaa akka muka takkaan qabaatiin bar sagalee ta'uun sun osoo sagalee gartee amma waa hedduu nanaa sosiisina ummata sagalee siitee. Uummanni sagalee naatee na gorsa malee meena uuma sagalee naatee tokkicha kana amma narra duulaa jiru fidi meenam tokko kanarra duulaa jiru kana warra gaafsan sagalee naatee. Altunya sagalee leetu si taate meme. No wallahi lazim namni arraan tan akkatti qeessee waan barbaadan jechuun jiru warra gaafsan sagalee naan ta'in warra dhabamuu kiyyaa fedhu sun maal taate nama kabajaa qabu sagalee namaa ta'a namni kabajaa namaaf hin qabne haa gorsa waan ati balleessitaan ilma namaati bar waan fedhe balleessuus hin danda'a nama waan hin ta'eef. Sudan never disi ala putih wala arabna kasani faruda jecha nama anje khana arab de masih kile sena tumtum kaitu syaitan kile tumal so ni cerita jalto nama amma kas nanje tiya mali nama gowa namun nama khale sagale siti nama sagale nate yo mira kaisabe har ko mata tito lalla galata mata tito kana rabbi namatte ndagan dokum satter ka saya numudini kana angalan ne khiye dachan rajra yo sante dacha dan isni rajra angu bo rabar de kanti akara tan kile mali kilen halayya makhinada beekamtii barbaada midhaan kan sagalee ta'u ture la Facebook irratti malee asiini miti TikTok ni miti TikTok irraan tan isin follower barbaada beekamtii barbaada sagalee taanettanii kan galabbataa sheekotii fi qeesotaan akkasuma hayyuu kabajaa dhabdanii fi irraa ragaddan kanaan akkatti miti kan hin beekame yookaan akkatti miti kan hin TikTokii fayyadame TikTok kabajaan hin fayyadame gaaban sagalee nama kiyyaa ta'u dhugumatti miira dhugaatiin ta'e malee follower barbaada miti an gaafsan ammallee arraboodallee akkasumatti inshallah rabbi jee Abshir. Ni gurraachu tijani do tan maqasa kaasa. Ni gurraachu tijani do tan maqasa kaasa. Me kana namati maal isaan jaalladha. Kalara khiyya takka akka nama duqeedi laqallaqadhee isinittas beekon diimina barbaada. Kalari fi khiyya jaaladhu. Gurraachu yaa jaaltu amma naafati miikaanyi nun ta'u. Wallahi naafati miikaanyi nun ta'u basha fakkaannooti banne. Rabbi isaatti agarsiisa. Allah nama bofi jira faduma iya taran jadi kadang mereka tuh sonji bade mana wallahi na fetin unta wallahi akati roya harus mau tahu tinggal gula asli magara raja kulle atinda yara daga kani tu batan jal tu makeup batu takana garre garu wallahi bare tu yindi bad wallahi gize tak kawan ni filter bare dan pernah kami makeup di wakat wallahi akasi filtera والله filter فرق عملنا انتبه دبر بشوف فكر والله وما قص خفو دبتشو دبور ريرا وديس والله كافك يا ما شاء الله وان قمنا والله دي لي نوف كانوا تيسا والله نتطو إذا نت مسكينة ميك اب دبتشو دي لامباستك
filter nu guutuudha kan meekaappii tolchee lafa nama kaawwa ittiin laphaanii maa goonaa diban miskiina wallah. Wallahi saamunaa bituu dhiifna balee qiirota meekaappii dhiise. Maali bishaan waan dhaqanii jirta wallee zamana kana jiruu qaalee suutis. Osoo booyaa Jechuun xara irra qanyachuu barbaadeeti. komantii namatti kanaatu nu argu kanaaf afaan isaatu nama Ani kuullee sana niin fedhaa. ishii daffaadha abbaa barbaadde mukatti dhooyti bakka keenya mataa gadi hin qabattu namuma mataa laafuu jaallatti bara oromoo maali oromoodha malee tunneen oromoon akkanaa miti oromoon kabajaa qabdi. Oromoon asirra teessee bartuunis tamarraqamtee dalagaa dhabde jee. Tuunta guyyaa argamaa olti dadhabbii kuma awwaalan laayit. Jarlameen kana wal gee bara. Namni dalagaa qaba jala jiru. wallahi takkaa mistee kana Wallahi. يا ربي يا الله استغفر الله واتوب اليك ومن ميراثي سنه قديم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم متبالغ asirraa kaate sagalee rikaardii godhachaa jiran kulleen beeytame haa seef Bisi dantaa isaaniitti waa ta'e miti. Na duraanuu barree. Na duraanuu barree. Waan rakkoon qabu. Jaartu yaa isaan dubbisa kaa lubbu. Amma kaanu sinaani wanti beektaa foloo tigiraa deebisuu didde. Foloo naa deebiste? Haa. Lubbu dhiifama akkatti ilaaline. Foloo si deebisee bilbila keenyaa ergitee bilbilli keenyaa dalaguu didee kiyyasii ergee na dubbisiisiin jee wayi na dubbiste. Lubbu dhiifama wallaahi. Soorii akka tokkoon tattee dhiyoon tanaa kan taate. Turtee bar dubbiin tu wayarraa kan hin bilbila kiyyasii ergee caaltu kullee. Anas lan namaan kan muraasaaf hin foloo galee jira. Nama kaayyoo foloo baanan na godhanii ambaak godheef malee an namaan keessa kiyyaa akkana gizee laarunotti toloof hin foloo godha kan inni naan goone si galee. Luka. Abshir taate. Ammasii caaltuu muniiraa nama takka akkanumatti hin foloo godhaaf natti tottolan beektee gizee haasoo ati faan keessaafuu viidiyoo kee fixu malee biraan kutu koomentiidhaan itti siin barreessine malee. Ni dhiiste gara hojii kana jirtu. Eessa mana kan nan dhiise. Beekaatiin dhiise. Ummaa mi dhiiste kheeruma. Ani oomma kaanusi eenyu meeti yaa boosila. Ummata kana bar ummata ajaa'ibaati bar ummata ajantaa fedhu agarta. Nani yeroo alhamdulillah ijaarsas gubbatti hin baasu bultii as gubbaadhaan barakaan qabdu. Heerumteeti. Alhamdulillah. Dhugaamu. Yaa muqaanas tiina dhoysi yoon boru jalaa deeme borumas natti zaaban jarra qone. Wayyaa rabbiin akkamiin ta'a. Bultii lammaa manaa qabdu walitti zaabanii. Hin dubbannu dhiisi wanni miidiyaa irratti dubbatan takka barakumaa hin qabdu aslan barakaa wallaahi